Seettemberii 14 baatii 9 2024 egaa guyyaa har'aa hawaalaa yookiin immoo gabaa gurraacha akkasumas bilaak maarketii isinii qabadheen dhufeetiin jira biyyoota 16 isiniif fidee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaan haalli naam jennaan guyyaa guyyaan isiniif hin gadhiisa akkuma isiniin jedhe. Egaa ammas sharafni guyyuma guyyaan jechuudha dabalaa adeema malee waa takkallee qannasaa hin jiru. Namoonni sodaatanii fakkeenyaaf bilaak maarketiin ni cufamaa yeroo jedhanii sodaatanii maallaqa kaawwattanii jirtan ergitanis of harkuma qabadhaa ta'a isiniin jedha. Maaliif yooma gabaan gurraachi qannasellee baankiin mor dabalaa adeema jechuudha. Baankiinis garmalee ol ka'aatiin jira waan ta'eef wanta isinii gadi qannasu hin jiru isinuma dabalaa adeema jechuudha. Birriin tokko birriin lama qaldii miti yeroo warra taa'u hin baay'ataa jechuudha. 5,000 gidduutti birrii tokko yoo ta'e saantiba tokko yoo ta'e isinii bu'uu ni danda'a malee isinii nyaatu jechuudha. Kallattii lamaanuu wal ariyaama adeema jechuudha. Yeroo gabaan gurraachi ol ka'u baankiinis oluma ka'aa adeema jechuudha. Sababii namoonni baay'een immoo akka itiyoo bilaak maarketiin gooygilii irratti ibsu irratti jechuudha. Hin erganii ijoollonni immoo jechuudha warri amma hundumti namaa kan ofiisaa deemee ergatu hin jiru karaa gabaa gurraachaa mitiire namumatti laatama. Namoonni isin harkaa fuudhan immoo ni daldalu jechuudha. Yeroo daldalan namoonni daldalan hundi gita tokko yookiin immoo gatii tokkoon isin harkaan fuudhan jedha. Naannaa tokkotti nama biraa akkuma amalli keenya adda adda haalli hojii isaanis adda adda jechuudha. Maaliif akkaataa isaan bu'aa isaanii mataa isaanii murteeffatanii ergantu adda adda jechuudha malee itiyoo bilaak maarketii irraa ani sarchi godhee akkan ilaalutti jechuudha. Otoo asin jallisiin achi jallisiin isin biraan ga'a jechuudha. Qassi jedhee taa'ee barreessee seeraan dhaggeeffadhe yoorree hojii dhabe yookiin viidiyoo isaa hojjechuu nan dhiisa yookiin immoo jechuudha isin biraan ga'uu nan dhiisa ragaa wajjin isin biraan ga'a yeroo hundumaa jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya nagaa immoo hin daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaay'atu akkasumallee warreen chaanaala kiyyaa amantaa biraa taatanii chaanaala kiyya hordofaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuuni Ameerikaa doolaararraan isinii ka'a jechuudha. Ragaa waliin hanga tokko hundasaa osoo hin taane tokko irra isiniif buusa jechuudha. Akka amanaa adeemtaniif akka isinitti toluuf jechuudha. Namoonni sarchi gootan immoo ethioblagmarket.com jettanii sarchi gootanii ilaallachuullee ni dandeessu jechuudha. Warri ni kaan immoo asirraallee ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa ragaa wajjin guyyaa isaa wajjin ilaalladhaa isin screenshot godhattanii guyyaa waliin ilaallattu jechuudha. Guyyaan isaa meeqa akka ta'e guyyaan har'aa meeqaan akka oolee doolaarri kun dhugumatti dhugaadhamoo sobadha jechuun ni dandeessu jechuudha. Kanaaf waan soba ta'e irratti na jedhu. Egaa warri haaraa mana kooftaatan immoo subscribe godhaa itti dabalama warri na jajjabeessaa turtan galatoomaa isinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha like godhaa. Egaa kanatti aansuun Ameerikaa doolaarirraa isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'a karaa gabaa gurraacha 127.34 jechuudha. Dhugaa garmalee ol ka'eetiin jira. Isa kaleessaarra har'aa ilaalaa haganni dabalee bulee jechuudha. Halkan tokkittiitti jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha 417.55 ragaa wajjiniin ilaalladha. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 85.35 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraacha 149.73 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha 93.60 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha 141.4 oolee jira. Akkasumallee paawundiidha. Paawundiin tokko 166.95 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraacha 17
tuqaa 93 oolee jira. Akkasumallee Dubaa'ii dirhamni tokko karaa gabaa gurraachaa 34 tuqaa 65 oolee jira. Check godhadhaa screenshot godhaati ilaalaa jechuudha. Sobaaf dhugaasa. Akkasumallee Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha 330 tuqaa 66 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha 34 tuqaa 10 oolee jira. Akkasumallee Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko 179 tuqaa 39 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin Diinaaridha. Bahriin Diinaarri tokko 337 tuqaa 84 oolee jira. Akkasumallee Saudii Riyaalidha. Saudii Riyaalli tokko Itiyoo Bilaak Maarketii irratti 33 tuqaa 93 oolee jira. Screenshotii irra ilaaladha. Fakkeenyaaf namoonni Itiyoo Bilaak Maarketii ergattanii screenshotii irratti 33 tuqaa 93 jira. Garuu warreen Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. 30 darbaa isiniif hin ergan. Maaliif akka isaan akkas go'an hin beeku ani. 30 darbaa tasa isiniin ergan jechuudha. Yeroo herregdanii ilaaltan haala maallaqa keetti fakkeenya kaleessa fa'aa jechuudha. Namoonni 33 fe'iin ergan jiru jechuudha. 33 yeroo isiniin jiru tokko ishee 33 miti jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarketiin 33dha. Sirriidha. Tokkoon ishii 33dha. Garuu akka daldalaa biyya kanaatti akka siistema mataa isaaniitti immoo namoota haaraa dhufaniif dubbachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf warreen amma chaanaala kiyya jala deddeemtanii dhaggeeffattan isinii galeera jechuun nan danda'a ijoollota Saudii jirtan. Maaliif yeroo hundumaa ani viidiyoo irran darbu namni tokko 2-3 haaraa waan dhufaniif irratti isinii dudubba'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo daldalaa gaafattan tokko ishee isinitti himu. Walitti jumlaa haala birrii kee iskeelii birrii ati qabdu jettu iskeeliin kee abbaa 10 abbaa 50 jedhama jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. Birrii walitti qabdan 5,000 walitti qabattan har'a 32 jira jechuudha. 32 yeroo isiniin jedhu fakkeenya 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 jettanii kaalkuleeta jala galtanii ergachuu dandeessu. Kaalkuleetii irratti illee isin dagamuu ni danda'a jechuudha. Isin garuu yeroo hundumaa birrii qabdan 1,000 baay'istu isan booda 32 immoo hirtuu jechuudha. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 50 wajjiniin jira 250 jechuudha. 32 fi saantima 50 yookiin adii jechuudha. Isin immoo fakkeenya hanga 500 illee yoo qabaattan jechuudha. 500 tokkuma 3,000 2,000 tokkuma jechuudha. Fakkeenya mee 2,000 yoo qabaattan 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 tuqaa 50 yoo jettan kaalkuleeta jala argachuu ni dandeessu jechuudha. Namni isin daguu hin danda'u. Akkasumallee inni itti aanmoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha 3 tuqaa 75 oolee jira. Akkasumallee Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko 2 tuqaa 62 oolee jira. Egaa asumaan gaaffii ijoollonni warri Beeruut jettanii Beeruut yeroo hundumaa viidiyoo haga dhumaa yoo dhaggeeffatan innumaan hima jechuudha. Beeruut doolaara gosa 3 keessa doolaara Ameerikaatiin isinii laatama. Kanaadaa miti, Awustiraaliyaa miti. Kan isiniif laatamu doolaara Ameerikaati. Doolaara Ameerikaa jechuun immoo guyyaa har'aa jechuudha. 127 tuqaa 34 jechuudha. Viidiyoo jalqabaa irratti dhaggeeffachuu ni dandeessu. Kanaaf doolaara immoo maaf nuun himne yeroo jettan warra Beeruut nuun himneettan doolaara yeroo hin jeesini himu innaa meeqaree doolaarrii jettu as jala jira jechuudha. Viidiyoo dalageetiin jira. Isiniin jechuun barbaada warri viidiyoon koo isinitti tolee laayik gochuun na jajjabeessaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.